Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horoo Inspire warri taatan akkamnaaf jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inni nageenyi jaalalli rabbii isiniif haa baay'atu kanan jedhu hana obboleessa keessan Dinaariyaati jechuudha. Tole egaa hayyee akkuma waliin jennee guyyaa har'aa kanallee barnoota adda ta'e barnoota jireenya keenya keessatti main poointii guddaa qaban jireenya keenyaaf galaataan jireenya irraa barannee of fayyannee maatii fayyannee biyya fayyannee addunyaaf nama irraa ga'u rabbiin nu haa taasisu. Tole egaa akkuma waadaa isiniif seenetti barnoota bareedaa ta'e barnoota ajaa'ibaa isiniif qabadheetan dhufeen jira jechuudha. Barnoota kanatti akkasiin gammaddan nan hamana. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa mata dureen isaa maal jedha? Bakka yaadde ni geessa. Bakki yaadde ni geessa. Tole egaa bakki yaadde ni geessa. Nuffii tokko malee, dadhabbii tokko malee, yaaddoo tokko malee yoo jabaatte bakki yaadde ni geessa. Hayyee egaa obbolaan kiyya, yaa obboleetti kiyya, yaa obboleessa kiyya. Eeyyeen bakkee yaadde sana ni geessa. Kanaafuu hin dhiphatiin. Gaarii yaadi, gaarii hojjedhu, hirriba hin jaallatiin. Eeyyeen hojjedhu ni milkoofta. Baay'een namootaa wanta gaarii argachuu ni barbaadu. Gatii baasuu garuu hin barbaadan. Kun maaliif ta'e? Bakkee yaadde sana ga'uuf wanta nun gochuu qabnu gaarii yaaduu, gaarii yaaduudha, gaarii hojjechuudha. Obbolaan keenyaaf, firaaf, lammii keenyaaf, ollaa keenyaaf gaarii yaaduu qabna. Kanaafuu akka nun milkoonu bakki yaadne ga'uuf jalqaba wanti nurraa eegamu barachuu qabna, barreessuu qabna, dubbisuu qabna. Of qaroomsuu qabna yaa lammii kiyya. Nun yoo of qaroomsine lammii hedduu qarra. Nun yoo hubanne lammii hedduu hubachiisna. Nun yoo hubannoo qabaanne lammii hedduuf galaa taana. Kanaafuu jalqaba ofii kee of qaroomsi. Waanuma dandeessu ta'u godhi. Waanuma gatii qabus hojjechuu qabna. Wanta gatii hin qabne yoo dalagne bakkee yaadne hin geenyu. Wanta gatii hin qabne, wanta nun madaalle hojjenne bakkee yaadne hin geenyu. Wanta qajeelaa yaaduun milkaa'inaaf nama qopheessa. Kanaafuu waan qajeelaa qabu yaadi kaa. Wanta jireenya kee jijjiiru, wanta jireenya namaa jijjiiru, wanta milkaa'ina namaaf ta'u, wanta galaa namaaf ta'u yaadi kaa. Bakkee yaadde sana ga'uuf. Jalqaba waan qajeelaa namaaf yaadi. Jalqaba waan qajeelaa obboleettii keef yaadi. Waan qajeelaa obboleessa keef yaadi. Waan qajeelaa ollaa keef yaadi. Waan qajeelaa biyya keef illee yaadi. Amma waan qajeelaa yaadnetti milkaa'uu bakkee yaadde sana ga'uu ni hin dandeessu jechuudha. Wanta nu yaaduu qabnu jalqaba irratti gaarii namaaf yaaduu, gaarii namaaf ooluudha. Yoo waan gaarii qabeessa harkaan qabannee isa jabeessinee wanta qabnu sana wanta keerii yoo argine yoo maatii keenyaaf, yoo ollaa keenyaaf, yoo lammii keenyaaf laanne yoos milkaa'inni nutti dhiyaata bara. Yoo waan gaarii hojjette, yoo waan gaarii nama yaadde, waan gaarii illee si barbaadee gara kee dhufa. Yeroo baay'ee namoonni ofitti amanamummaa hin qabne bakkee yaadan ga'uu hin danda'an. Kan isaan yaadan milkaa'uu yoo hin baadhes nan yaalaa jedhu. Milkaa'uu yoo hin baadhe maalan godha jedhu nan yaalaa. Kana jechuun jalqabuun dura kufaniiru, abdii kutataniiru, akka hin milkeessine, akka hin raawwanne maal godhaniiru? Gufuu of jala kaa'aniiru. Daangaa ofitti horaniiru. Maaliif addunyaa kanarratti carraan lama hin jiru. Darbee darbee carraan lama namatti dhufa. Mitiiree.
Ofitti amanamummaan qabu, konfidensiin qabu taanaan nayyaalaan maadha? Galmaan geessisuu jechuudha. Shakkii jedhama yaadni akkasii kun. Shakkii of keessaa qabda taanaan immoo kufaatii fida. Milkaa'ina hin fidu. Kanaafuu maal gochuu qabna? Galma keenya sana ga'uuf ofitti amanamummaa qabaachuu qabna. Gaarii yaaduu sana irratti ofitti amanamummaa, waan gaarii yaadne sana irratti ofitti amanamummaa qabaannee jennaan nan danda'a jecha jedhu keessa keenyatti himnaa jechuudha. Eeyyeen nan danda'a jedhu ofitti amanamummaa godhadhu. Ofitti amanamummaa qabaachuun humna guutuutiin hojjetanii akka milkaa'ina mataa isaa bara. Kanaafuu nan danda'a jedhu ofitti amanamummaa qabaadhu. Wanta gaarii nama yaadu sana irratti ofitti amanamummaa hin qabdu taanaan kufaatiidha. Ofitti amanamummaan maal nurraa barbaada? Tooftaalee fi sagantaalee nuun ittiin baafannu nurraa barbaachisa. Maal yoo goone ofitti amanamummaa horanna? Maal yoo gochuu baanne ofitti amanamummaa dhabna? Sagantaadhaan sagantaa barbaachisaa bara ofitti amanamummaan illee. Maaliif ofitti amantee sagantaadhaan yaaddee raawwatta wanta gootu sana hunda isaallee. Yoggaa sagantaa baafatu wantoota isa barbaachisan maal godha? Fuuldura isaa kaawwata. Kun na barbaachisa. Kanaafuu maal gochuun qaba? As kanaa kaasee hanga as kanaatti akkanaan hin deema. Haala kanaan kaasee immoo hanga addanaatti maalan godha jedha. Sagantaa baafate sana fuuldura isaa tarreeffachuudha jechuudha. Kun milkaa'ina kee sana bakka yaadde sana gahuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisa. Inni lammeeffaan immoo hanqina ofii ilaaluu dhiisuudha. Hanqina ofii dhiisnee bakkee dadhabina keenyaa dhiisnee bakkee cimina keenyaa lakkaa'uu qabna. Ani cimina akkasiin qaba. Ani cimina dubbisuu qaba. Ani cimina hubannoo qaba. Ani cimina nama gargaaruu qaba. Ani cimina milkaa'ina yaaduu qaba. Ani cimina guddaan qaba jennee yoggaa ofitti himnu maal goona jechuudha? Ofitti amanamummaan keenya dabalaa deema. Inni sadeeffaan immoo yeroo galma keenya geenyu sammuu keenya keessatti imagination isa jedhamu sana sammuu keenya keessatti deddeebisnee yaaduu qabna. Galma akkasiin hangaa haala kanaan immoo achi hangaa erga nachi ga'e immoo wantoota na barbaachisan kana jennee galma keenya ilaaluu sammuu keenya keessatti. Inni afreeffaa immoo hawwii otoo hin taane hojiitiin bu'aa isaa qabatamaan arguu qabna. Wanta sammuu keenya keessatti yaadne sana, wanta sammuu keenya keessatti deddeebisne sana hawwuu qofaa osoo hin taane qabatamaatiin argachuu ofitti fiduu qabna. Mana bareedaa bitachuu, jireenya bareedaa jiraachuu, jireenya milkaa'inaa jiraachuu maal godha? Si qopheessaa jechuudha. Sammuu kee keessatti ilaaluun kee wanta sammuu kee keessatti ilaalte, wanta karoorsite, wanta itti yaadde sana immoo maal goota? Qabatamaatiin gara hojiitti hiikta. Hawwii dhiistee teessee makiinaa akkasiin makiinaan kun utuu hankoo natti tola. Manni kun utuu hankoo natti tola. Ijoollee akkasii osoo horadhee natti tola. Abbaa warraa akkasii osoo horadhee natti tola. Haadha warraa akkasii osoo horadhee natti tola. Sana dhiistee sana imaaj goota sammuu kee keessatti. Isa imaaj goote sammuu kee keessa keewwatte sana immoo gara hojiitti hiikuu qabda. Maal gochuutiin? Gaarii yaaduutiin, poozitiivli isaa yaaduutiin. Wanta itti amante tokko yoggaa hojjechuuf kaatu furmaanni isaallee sammuu keetti sa'aatima sana dhufa. Furmaanni isaa kana jedhee sitti sammuun kee ofii isaatii jechuudha. Kanaafuu wanta yaadde sana, wanta hawwite sana, wanta feetu sana akka argattuuf amansiisi. Hojiitti hiiki, hojjedhu, hirriba hin jaallatiin. Mee milkaa'inni kun maal kan jedhu beekaa cimaa kan ta'e Steven namni jedhamu milkaa'inni akkas jechuun ibsee jira jechuudha. Maal jedhee kee Steven kuni jechuudha. Steven Muller kun nama cimaa, nama biizinesiitti milkaa'ina guddaa fideerudha. Namtichi kun milkaa'ina haala kamiin ibsitu Mr. Steven jedhanii gaafatanii nan milkaa'inni sirriin maallaqa hedduu horachuu,
badhaadhummaa meeshaalee gatii qabeeyyii ta'an hedduu qabaachuu fi barnoota digirii sadarkaa olaanaa qabaachuun madaalamu osoo hin taane baay'ina namoota jireenya gaarii akka jiraataniif haala mijeessuu fi jireenya isaanii fooyyessanii jireenya madaalawaa jechisiisuu ibsaa jedhe. Milkaa'ina jechuun haala kanaan ibse Mr. Steven jechuudha. Maallaqa hedduu horachuu miti milkaa'inni. Mana bareedaa horachuu miti milkaa'inni. Milkaa'inni maali? Wantoota qajeelaa jireenya namaa jijjiiran, jireenya namaaf tarkaanfii laatan, jireenyi namni sababa isaarraan kan ka'e akka gammadu akka jireenyi isaa jijjiiramu gaafa ta'udha milkaa'inni jedha. Dhugaadha. Bakki yaadde sana gahuuf milkaa'ina keessana goonfachuuf waan gaarii yaaduu qabna. Mitiiri siif milkaa'inni maal jechuudha mee? Yaa obboleessa kee, yaa obboleettii kee. Mee milkaa'inaa fi ati kennitu maaliin? Milkaa'ina jechuun bakki yaadne sana, galma yaadne sana gahuu jettee akka teenaaf deebistu shakkii tokko hin qabu. Kana hundumti keenya beeknu. Galma ofii gahuu jechuun bakki yaadne sana, galma karoora keewwanne sana, taargeetii nuun godhane sana yoggaa jennu milkaa'inneerra jennee yaaduu dandeenya. Kanaafuu mee milkaa'inni galma ofii gahuudha? Kanaafuu galma yaadde sana gahuuf, bakki yaadde sana gahuuf maal gochuu qabdaa jechuudha? Waan gaarii yaaduu qabda. Qodaa wantoota adda addaa irratti sammuu kee hiita taanaan, wantoota mi'a qaaleeyyii ta'an irratti sammuu kee hiita taanaan ati milkooftu. Kan itti milkooftu gaafa namaaf gaarii yaadde, namaaf gaafa jireenya isaa jijjiirte, gaafa ofii kee jireenya kee jijjiirte, sababa keerraan kan ka'e namni hedduu yoggaan ni jijjiiramu, sababa keerraan kan ka'e imimmaan hedduu yoggaan ni qoru, sababa keerraan kan ka'e namni agabuu bulu gaafa nyaatudha. Kan itti milkaa'eera jedhu. Kanaafuu maal gochuu qabna? Milkaa'eera jechuun namaaf gaarii yaaduu jechuudha. Bakki yaadne sana inuma geenya yoo gaarii hojjenne, yoo gaarii yaadne namaaf, yoo namaaf daandii isaa, yoo karaa qoraattii irraa gori kun karaa jireenyaati, karaa jijjiiramaati, karaa milkaa'inaati jennee namatti waan gaarii agarsiisne bakki yaadne sana inuma geenya. Kanaafuu namoonni hedduu karaa milkaa'ina koo akkasiin darbee, karaa kanarra darbee milkaa'e jechuun karaa milkaa'ina isaanii namoota biraaf ifoomsu yookaan daandii saaqu yookaan daandii tolchu. Waan gaarii yaaduutiin, hojii banuufiitiin, karaatti agarsiisuutiin, gufuu karaarra jiru, dhakaa karaarra jiru kaasuutiin daandii saaqxinnaanii fi gaafa san ni milkoofta. Bakkee yaadde san ni geelsaa jechuudha. Kanaafuu waan gaarii yaadi. Wanta yaadaa jirtu yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii kiyya, wanta yaadaa jirtu sana itti yaadi. Wanta yaadaa jirtu sana itti yaadi. Akka nama abdii qabuu ta'i fuuldura kee ilaali. Kanaafuu barnoota guyyaa irraa akkasii waa baay'ee barataniitu nan hamanaa, baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Turtiin afaan dabarsitanitti ani baay'ee gammadeen jira. Akkasiin itti gammaddanii jirtanillee nan hamana. Milkaa'ina guddaan isiniif hawwu. Bakkee yaadde sana ni geessa. Kanaafuu of hin dhiphisin. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa.